Yooyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa akka sintaatan abdii guutuun qaba. Har'a immoo chaaptarii jaaffaa personality and personality theories kan jedhu wajjin ilaalla. Ana isaan Professor Abbayaa Daggafaa Dirreedawaa University muummee Psychology irraayitini baga nagaan gara kutaa chaaptara jaaffaa kana dhuftan isiniin jedha. Kutaan kun hedduu bal'aaf barbaachisaa waan ta'eef bakka lamatti qoodeetiin jira. Inni tokkoffaa definitionidhaa fi theorii isaatti irratti kan hundaa'u yoo ta'u, inni lammaffaan immoo theoriiwwan sadan hafan irratti kan hundaa'u ta'a jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan gara barnoota keenyaa deemna. Barnoota keenya kana guutumurru chaaptaroota jiraniif gaaffilee isiniif nan dhiyeessa. Baay'ee galatoomaa. Hiriyoottan keessan afeeraa maatii ta'aa maatii taasisaa. Yeroo subscribe gootan bell ringii tuqaa yookiis mallattoo ka qaacilaa jechuudha. Wanti maxxanfamu dafee akka isin ga'uu fi guddaa galatoomaa naa jiraadha. Yeroo gaarii qabaadha. Kallattiidhumaan amma gara barnoota keenyaa deemnaa jechuudha. Kutaa kana keessatti personality jechuun maal jechuu akka ta'e, psychoanalytic theory'n maal akka fakkaatu, akkuma kana qabiyyeen personality'dha maal fakkaatan akka psychoanalytic'itti, akkuma kana immoo psychological defense mechanism, trait theory jechuun maal akka ta'e, five factor theory, jechuunis humanistic theory of personality'n maal akka ta'an guulaallu ta'a jechuudha. Meaning of personality. Personality jechuun maal jechuudha? The word personality is derived from the word persona, which has Greek and Latin roots and refers to the theatrical masks worn by Greek actors. Egaa jechoonni psychology hedduun qabiyyeen isaanii variable jennee kakaasne sun akkuma beekamu jecha Greekii fi Laatinii irraa kan dhufaa turanidha. Fakkeenyaaf motivation moviri ka jedhamu irraa dhufe, emotion moviri ka jedhamu irraa dhufe jechuudha. Moviri jechuun to activate, to move, sochoosuu, kakaasuu, dadammaqsuu yogguu ta'u, moviri jechuun illee akkuma kana miira dadammaqsuu ta'uu agarsiisa. Bakka kanatti immoo persona ka jedhamu irraa dhufe, akka afaan jara kanaatti persona jechuun maaskii yookiis haguuggii fuulaa kan aktoroonni Giriikii durii fuula isaa irra kaa'atanii tiyaatira ittiin dalagaa turan kan amma asirratti argitan kana jechuudha. Fuulli maaskii gurraacha kana dargaggeessis dargaggeettiinis yoo godhate akka jaartii sodaachiftuu dulloomtuutti garsiisaa jechuudha. Kun egaa maaliif akka fakkeenyaatti ka'ee akka ka'umsaatti ka'ee isa jedhu psychoanalytic theory wajjin booda walitti finnee ilaalaa jechuudha. Personality has been defined in many different ways, but psychologists generally view personality as the unique pattern of enduring thoughts, feelings and actions that characterize a person. Psychologistoonni hedduun personality kallattii adda addaatiin define godhan yoo hiikatti haa kennan iyyuu malee personality jechuun unique pattern. Pattern jechuun bifa jechuudha. Bifa addaa kan wanti tokko ittiin mul'atu jechuudha. Akkuma kana immoo enduring thoughts, unique pattern of enduring thoughts, yaada dhaabbataa, feelings miira dhaabbataa, gocha dhaabbataa jiruu namaa irratti mul'atu jechuudha. Walumaa galatti gabaabsinee define kun the unique characteristics, the unique and enduring characteristics of human being. Amala nama tokko irraa adda godhu ta'ee garuu amala dhaabbataa itti fufaa kan ta'e jechuu agarsiisa jechuudha. As keessaa wantoota lama adda baafnee ilaalla. Uniqueness fi persistence. Uniqueness kan jennu nam tokko irraa adda ka godhu yogguu ta'u, persistence kan jennu immoo itti fufaaf dhaabbataa kan ta'e. Wanta amma mul'atee booda osoo hin taane amala namarratti dhaabbataa ta'e beekamu. Abaluu akkas nama jechisuu kan danda'u personality namaati jechuudha. Fakkeenyaaf ashaaraan quba keenyaa namoota biiliyoona 8 addunyaa kanarra jiranii hunduu adda addaa jechuudha. Hundi keenya ashaaraa mataa keenyaa ni qabna jechuudha. Akkuma kana akka dhuunfaattis akka gareettis amala dhaabbataa kan uumamaaf kan shaakalaa kan mataa keenyaa qabna. Egaa kun maal jedhamu? Personality, eenyummeessaa namaa jechuudha. Kanaaf personality jechuun eenyummaa namaa
kan dhaabbataa ta'e jechuudha. Personality should not be confused with character, which is value judgment made about a person's morals and ethical behavior, nor should not be confused with temperament, which is the enduring characteristics with which each person is born, such as irritability or adaptability. Personality ni jecha character jedhu fi temperament jedhu wajjini wal nu jala makuun qabu jechuudha. Confusing gochuun qabu. Sababni isaa character jechuun value judgment jechuun firdi namaa jechuudha. Murtoo namni nama irratti murteessu abaluu amala akkasii qaba jedhee hawaasni kan ittiin nurratti murteessu jechuudha. Sun amala namaa. Abaluu nama gaariidha. Abaluu hattuudha. Abaluu nama dhugaati. Kun characteristics ittiin namoonni maqaa nuuf kennan jechuudha. Temperamentiin immoo amala uumamaan nama keessatti uumamee nama wajjin dhalatee nama wajjin turu nama wajjin guddatu jechuudha. Temperament. Fakkeenyaaf nam tokkoon maal jedhu abaloo mala hin qabdu. Waan xiqqootu ishee aarsa jedhu. Namoonni tokko amala jijjiiruu hin dandeenye kan ofirratti jibban waan baay'ee qabu kan uumamaan fudhatanii dhalatan. Kan akka aarii, kan akka dheekkamuu, kan akka shakkii, temperament kan qaama namaa kanarraa mul'atee abaluu akkas nama jechisiisu garuu uumamumaan fudhannee dhalannuu jechuudha. Karaakteriin kan shaakalarraa, naannoo environmentii irraa, hawaasarraa fudhannu ta'uu danda'a. Temperamentiin garuu kan wajjin dhalatudha jechuudha. Kan akka irritability kan jennu warra jejjeeqaman jechuudha. Adaptability jechuun immoo warra haala hundumaatti salphaadhaan baluu danda'an jechuudha. Biyya haaraa yoo dhaqan salphaadhaan itti baruu kan danda'an, nama wajjin wal baruu kan danda'an, haala wajjin wal simsiisanii jireenya isaanii jiraachuu kan danda'an jechuu guutuu. Usual moodii keenya yeroo baay'ee nuti argisiifnu sun temperamentii jechuudha. Haa ta'uuteedha. However, both character and temperament are vital personalities. They are vital part of personality. Haa ta'uutii amalli uumamaa kunis qaamuma personality ta'edha. Kallattumaan egaa hiikaan personality amala addaa dhaabbataa namaa adda jennee booda temperamentiif karakterii irraa adda amala shaakalaa falammoo amala uumamaa ka jennu kan yeroo muraasaaf turre adda jennee erga keenyeen booda achumaanis karakteriif temperamentiin qaama personality erga jenneen booda gara tiyoorii isaatti deemna jechuudha. Gara yaada tokkummaadhaan waan kana ibsu. Innis maayinni Psychoanalytic theory of personality irraa jalqaba. Egaa Psychoanalytic theory kan formulate godhe kan eegale Sigmund Freud yogguu ta'u, Sigmund Freud kun jalqabatti hakiima nervii kan ture ogguu namoota qoratu namoota hakkamuudhaaf yaaluudhaaf yeroo dalagutti wantoota argurraan kan ka'e gara saayikolojistiitti kan guddate ta'uu isaa seenaan dubbataa jechuudha. Namni dhukkubsatee isa bira dhaqu dhukkubni isaa ka'umsa qaamaa kan hin qabaanne ta'uu ogguu arguu gara saayikolojii, gara sammuu, gara yaadaa seena jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko laasha'ee paaralaayisii ta'ee isa bira dhaqa garuu qaama isaa keessa yogguu dhiiga isaa ilaalan yogguu lafee isaa foon isaa ilaalan rakkoo tokko iyyuu hin qabu. There is no biological cause. Qoozii qaama baakteeriyaan hin jiru, vaayirasiin hin jiru, miidhaan biraan jiru. Kuni maali? Kun rakkoo yaadaati. Kun rakkoo xiinsammuuti jedhee qorachuudhaan kan ka'e gara kanaa deemee yogguu qoratu namoonni tokko shaakala ijoollummaa yeroo ijoollummaatti qaban rakkoo yeroo ijoollummaatti isaan irra geerraan kan ka'e dhiphina guddaa keessa seenuudhaan fayyaa isaanii dhabuu isaanii argee bira ga'ee jechuudha. Akkuma kana namoonni tokko fedhinnaa dhuunfaa, fedhinnaa uumamaa kan akka beelaaf dheebuu, kan akka fedhinnaa yookiis fedhii wal quunnamtii saalaa garmalee guddatee badeef wal mammakirraan kan ka'e
gara rakkoo xiinsammuutti kan guddatan ta'uusaa argee bira geetu psychoanalytic theory of personality develop godhe jechuudha. Akka jecha namicha kanaatti namoonni personalitiin keenya kan inni uumamuu danda'u inborn needs fedhii gaappii uumamaan nu keessatti uumamu drive fedhii uumamaa waan nu kakaasu kan akka fedhii nyaataa fedhii wal quunnamtiisaa characteristics kan akka temperamentii irraa isaan kanatti walitti dhufee personality eenyummaa nama uumaa jedhee amanaa jechuudha. Akkuma kanaan dura schools of thoughts keessatti ilaalle viidiyoo lammaffaa yookiin sadaffaa deemtan ilaaluu dandeessu. Schools of thoughts of psychology keessatti modern perspective keessa psychoanalytic isa jalqabaati. Achi keessatti psychoanalytic mana barumsaa Freud ta'uusaa kaasnee Freud akka jedhutti wantoonni gurguddaan sadii ka'umsa eenyummaa namaa akka ta'an lafa nuu kaa'ee jira jechuudha. Lafa nuu kaa'ee jira. Tokko the unconscious experience of human being more influences our everyday life that can affect our personality jedha. Sammuun namaa inni dhokataan jireenya namaa guyyaa guyyaa irratti dhiibbaa uumuudhaanitu amala namaa eenyummaa personality namaa boca jedha tokko. Lammaffaan mudannoon ijoollummaa keenyatti nurra ga'u haalli guddina keenyaa haalli walitti dhufeenya nuti maatii wajjiniin qabnu haalli xiinsammuu keenya ijoollummaa keessatti keessa dabarru dhufee that is the childhood experience can affect adulthood experience dhufee guddina namaa irratti ogummaa guddina irratti amala keenya irratti dhiibbaa uumaa jedha. Sadaffaan keessa dhala namaa yeroo hundumaa lolatu jira. There is intrapersonal conflict in human mind. Isaan kun immoo qabiyyeef yookiis ijaarsa sammuu structures of mind ka jedhu ego of super ego ka jedhamantu jiru. Isaan walitti bu'ee furmaanni nuyi walitti bu'iinsa kanaatiif kenninu eenyummaa keenya irratti dhiibbaa guddaa uumuudhaan eenyummaa keenya boca jedhee kaa'a. Meettuma deemnee haa ilaallu. Akka namichi kun jedhutti level yookiis sadarkaa sadii qabna sammuun keenya. There are 3 levels in our mind. There are 3 distinct, delineated, separated levels in human mind which have their own roles and functions. Sadarkaa gurguddaa sadii qaba sammuun keenya jedha. Kan hojii fi shoora mataa isaanii, dalagaa mataa isaanii qaban. Tokkoffaan conscious, lammaffaan unconscious, sadaffaan subconscious. Duraa duuba isaa adda baasuu dandeessu. Garuu akkuma asirraa argaa jirtan rakkoon qabu. Preconscious, subconscious kan jedhulaa yoo jalqabne this consists of anything that could potentially be brought into the conscious mind. Kun wanta silumaa sammuu keenya keessa jiru garuu ammatti itti yaadaa hin jirre. Haa ta'u jennee gochaa yookiis dalagaa hin jirre kan yoo feene dudda duubee sammuu keenya keessaa fuunee gara fuulduraatti fiduu dandeenya jedhee kaa'a. Fakkeenyaaf kaleessa dheengadda waa'ee motivationii fi emotionii learningii isaan kana dudubbannee jirra jechuudha. Waa'ee motivationii fi emotionii, waa'ee learningii, waa'ee memory forgettingii jiru jechuudha sammuu keenya keessa. Nama dubbateef, nama qoyyeebateef. Kun they are partly conscious yoo feene achi as baasuu dandeenya. Subconscious or preconscious jedhamanii kaa'amu jechuudha. Lammaffaan conscious. Conscious kan jennu kuni contains all of the thoughts, memories, feelings and wishes in which we are aware at any given moment. Yeroo kamittiyyuu sammuu keenya keessatti itti yaadaa kan jiru, haa ta'u jennee gochaa kan jiru, haa ta'u jennee yaadaa xiinxalaa kan jiru sun conscious mindedha jechuudha. Fakkeenyaaf anamma barsiisaan jira, conscious mind kiyya irra hin jira. Isin dhaggeeffachaa jirtu conscious mind keessa irra jirtu. This is the aspect of mental processing that we can think and talk about rationally. Wanta nuti amma odeeffannoo qabatamaa irratti rationally taanee irra dubbachaa jirru gochaa jirru kun
conscious mind jedhama jechuudha. It includes our mental, which is not always part of consciousness and can be retrieved easily and brought into awareness. Haa ta'uutii wantoonni sammuu keenya keessatti kuufamanii jiran illee yeroo barbaannetti access yeroo baasuu dandeenyu sanatti momentiin sun conscious mind. Sadaffaan unconscious mind. Unconscious mind, there is a reservoir, kuusaa of feeling, thoughts, and memories that are outside of our conscious awareness. Sammuu keenya madammaqee hojiirra jiruun alatti dhokatanii unkaanfamanii gadi qabamanii kan jiran kan akka yaadannoo nama miidhuu ka yaadachuun feene kan akka motivated forgetting jalatti kaafne isaanii afaa kan akkas akkasii kuni unconscious mind jira jechuudha. Warra nu ukkaamsinee keenya jiru sababa yoo yaadanii nu jeeqaniif, sababa yoo gadi baafne namni nutti kolfuuf, sababa haalli hawaasummaa fi haalli duudhaa sabaaf biyyaa nurkatti hin fudhanne. Fakkeenyaaf abjoonnee waan hin taane arginee yookiis raawwanne irra ta'uu danda'a. Kun maaliif unconscious mind keenya keessa waan jiru. Wantani to'achuu fi to'achuudhaa fi qabuu hin dandeenye yookiis orkuu hin dandeenye. Fedhii ol quunnamtii saalaa, fedhii ofittummaa, namni uumamaan ofittoodha. Daa'imman namni fudhattee ilaaltanii ofittummaa agarsiisu yoo guddannee shaakallee waan akkasii fura dhaabne. Namni hedduun gurguddatee iyyuu waan hundumtuu kan koote jedha. Selfish jedhama jechuudha. Wish, fedhinnaa, interest, waan barbaannu tokko, waan fedhii irraa qabnu tokko. Wish, fedhinnaa keessa utuun danda'e kana jennee kan yaadnu garuu seera sodaannee kan dhiif. Isaan kun dhokatanii sammuu keenya keessa kan jiran. Yookiis wanta hamaa kanaan dura nurra ga'e, dhalaa kanaan dura gudeedamte hangammaatti sammuun ishee amanee hin fudhanne waan akkasii yeroo yaadattu ofirraa fageessitu itti yaaduu hin barbaanne xiinxaluu daftee yaada ishee gar biraatti shifti kan gootu gar biraatti kan qajeelchitu. Isaan kun unconscious mind. Kanaaf sammuun keenya conscious, subconscious, unconscious mind yogguu qaban akka masirraa hubattanitti raaflii beektoonni kaanitti conscious ka jennu percentii 10, subconscious percentii 50 hanga 60, unconscious 30 hanga 40. Garuu akka Freud jedhutti our personality is like a tip of an iceberg in an ocean. A tip of an iceberg jechuun akkuma fakkii kanarraa ilaalaa jirtanitti cabbii guddaa bishaan keessa jiru jechuudha. Iceberg jechuun cabbii hanga gamoo tokko ga'uu danda'u, caaluu danda'u. Garuu bishaan keessatti hundeen isaanii guddaan ni jabaan gara keessaa caafiin isaa garuu aduu waan irraa nyaatuuf waan xiqqoo qofxalee jirti. Kanaaf conscious kan jennu kan nuti beekaadha jennee goonu kan nuyi amma fakkeenyaaf beekaa uffannaa, beekaa dubbannaa, itti yaadnee dubbannaa, itti yaadnee uffannaa, itti yaadnee deemnaa. Inni kuni consciousiin kuni waan baay'ee xiqqoodha jechuudha. Wanni guddaan unconscious kan jennu kan keessa keenya jirudha jedhee ka'a. Egaa ego fi super egoon akka amma argaa jirtan kana keessattuu maayindii namaa kana to'atanii jiru. Kan jennu kan inni jiru unconscious keessa jira guutummaan guutuutti. Ego garuu ilaaltanitti yoo ta'e conscious keessa jira, unconscious keessa jira. Super egoon immoo garanaan haafi ol qabatee conscious keessas unconscious keessas akka jiru nu hubannaa jechuudha. Sammuu dammaqee wantoonni haa ta'u jennee goonu keessa ni jira. Egoonis super egoonis sammuu hin dammaqne utuun beekin waan goonuuf utuun fedhin waan nu keessaa ba'uu danda'u tokko yaada keenya keessaa qaama keenya keessaa ba'uu danda'u tokko immoo idiin achi keessa jirti jechuudha. Idii egoof super egoo maal akka ta'an itti deemnee ilaalla. Akkuma sirriitti kaase gaanii psychoanalytic theory'n childhood experience, mudannoon ijoollummaa, unconscious desire, fedhinnaan dhokataan jireenya keenya guyyaa guyyaa, amala keenya guyyaa guyyaa irratti
dhiibbaa guddaa fida. Influence our everyday behavior. The psychoanalytic theory was formulated by Austrian psychologist Sigmund Freud. Namtichi kuni walakkaan isaa warra Yahudiiti, walakkaan isaa warra Jarmanii sin jedhu. Kana garuu sirriitti addan baafannee qorachuu dandeessu. San garuu Yahuduun sanyiin Yahudii akka keessa jiru namoonni isaa hin kakaasu natti fakkaata. Maaliif saayikolojistoonni maqaan isaanii gaafa dubbatamu yeroo baay'ee dhaloonni isaanii biyyi isaanii eessa akka ta'e waliin dubbatama waan ta'eef. Amma dagadheetiin jiru. According to Freud, personality is formed with our service arising from basic inborn needs, drives and characteristics. Egaa akkuma sila isinitti hime akka namticha kanaatti eenyummaan namaa dhaabbataan kun inni nama tokko irraa adda godhu kun kan inni irratti hundaa'e inborn needs fedhinnaa dhalootaa, drive qaawwa dhalootaa guutamuu kan qabuu fi amala dhalootaa characteristics irratti kan hundaa'e irraa kan bocamudha jechuudha. Fedhiin dhalootaa qabna waa nyaachuu feena, waa dhuguu feena, fedhii uumamaa jechuudha. Waan ofittummaan akkasidha nature keenya uumama keenya kan ta'e. Kun immoo haasaa wajjin wal lolaa, aadaa wajjin wal lolaa, amantii wajjin walitti bu'a. Akkuma margaa jirtan lola uumaa jechuudha. Structure yookiis ijaarsa qabiyyeen personality gurguddaa sadii jira: id, ego, superego. Namoonni utuu psychology hin baratin barsiisan idiidhaan id jedhanii waamu. By the way, utuu haasofnu namoonni takka university hin galle psychology YouTube irratti barsiisaa akka jiran beekamaadha. ID waan idiidhaan id jedhanii dubbisuun sheemii salphina jechuudha. ID jechuun identity card waraqaa eenyummaa jechuudha. Achitti geessan na fakkaata. Garuu id jechuun fedhinnaa namaa ka ijoollummaa kaasee nama keessatti argamu waa hunda amma fidaa, amma godhaa, amma barbaada kan jedhu fedhinnaa ijoollummaa jechuudha. Malee waraqaa eenyummaa jechuun miti. ID jedhamee dubbifama. Gaafa waan tokko qayyabannu akkatti namni tokko barsiisaan dubbisu qabachuu qabna. Akkatti namni barate abbaan tiyoorii sirriidha YouTube irraas ta'u miidiyaa irraa dubbisu qabachuu qabna. Guusan hiikni isaa sirriin leenuuf gala jechuudha. Kanaaf structure caasaan eenyummaa yookiin sammuudhaa sadeedha: id, ego, superego. Isaan kana gidduu yeroo hundumaa lola jira, walitti bu'iinsa jira. Walitti bu'iinsi kuni furmaanni isaaniif kennamu naga qabeessa yoo ta'e eenyummaaf sammuu naga qabeessa kan jeequmsaa fi dhukkubbii hin qabne horannaa. Garuu walitti bu'iinsi isaan kana gidduu jiruun sirriitti hin furamu taanaan dhukkubbii sammuuf xiinsammuu psychological disorder kan jedhamuuf nu saaxiluu danda'a jechuudha. Egaa caasaaleen kuni inni jalqabaa id kan jedhu kun pleasure principled jedhama. Pleasure principled. Pleasure jechuun gammachuu qaamaa jechuudha. Gammachuu qaamaa. Gammachuu qaamni keenya argatu bishaan dhugnee eebuu ba'uu, nyaata nyaannee beela ba'uu. Fakkeenyaaf namoonni walqunnamtii saalaa raawwatanii qaamni isaanii arroosd ta'e gad deebi'ee gadi bu'uu. Inni kun pleasure argachuu irratti kan hundaa'e. Idiin kun ijoollummaa kaasee nama keessa kan jiru, eenyummaa namaa uumamaa kaasee nama keessa kan jiru waan hundumaayyuu amma asitti here and now fidaa kan jedhu pleasure principled jedhamaa jechuudha. Namoonni baay'een guddatanii iyyuu fedhii akkasii qabu. Egoon immoo reality principled, dhugaaf irratti kan hundaa'e, dhugaa nu miidhuu danda'uuf nu fayyaduu danda'u irratti kan hundaa'e. Idiin yoo beelofte nyaadhu, yoo dhoobette dhugi, yoo sitti dhagaa walqunnamtii isaa raawwadhu, yoom amma eessatti asittidha. Egoon immoo lakki amma yoo goote namas arga iddoo kanatti. Kanaafuu bakka biraatti yoom amma tun ta'in yeroo sirrii ta'etti maaliif miidhamuu dandeessa. Kanaaf negative consequence inni qabuuf hin qabne laalee kan hojii hojjetu jechuu yogguu ta'u, superegoon immoo wanti idiin jedhe kun wanta ati jettee sirrii miti. Namni kan jiraachuu qabu ethical principle, seeraan jiraachuu qaba, dhugaadhaan
jiraachuu qaba. Duudhaadhaan jiraachuu qaba. Naamusaan jiraachuu qaba. Namni si argeef si dhiiseef osoo hin taane sirrii wanti gootu sirrii ta'uu dhiisuu isaa irratti hundaa'ee itiksiin isaa ilaalamee raawwatamuu qabaa jedhee kan jireenya keenya hoogganudha jechuudha. Isa standaardii sadarkaa olaanaa irra jiru superego. Igoon immoo idiidhaa fi superego walitti araarsite jechuudha gidduu teessee. Araarsituudha. Isheen daanyaa jechuudha. Qaamni idiini qaama keenyatu waan hundumaa barbaada. Superegoon immoo sammuu qalbii keenyatu sirrii miti cubbuura jedhee dhorka. Igoon immoo qaami keenyas eebuu ba'uu qabaa. Yoo beela nyaachuu qabaa, dhabate dhuguu qabaa. Sammuu keenyas immoo sammuu keenyas immoo eegamuu qabaa jedheetu lamaanuu haala walitti hin buuneen walitti araarsaa jechuudha. Egaa isaan kana gidduu yeroo hundumaa konfliktii, yeroo hundumaa qabsoo takaaroo jira taanaani haalli inni itti walitti araaramuuf haalli inni ittiin walitti hin araaramne rakkoon ittiin furamu hin furamne eenyummaaf eenyummeessaa keenya irrattitu boca isaa irratti rakkoo fidaa yookiis furmaata fidaa jechuudha. Tokko nagulal id kuma sila isinitti pleasure principle dha. If it feels good, do it. Sigamachis tanan godera. It's the first and foremost primitive part of personality in the infant is the id. Infant jechuun daa'imummaa isa jalqabarratti duraa kaasee nu keessatti uumame yogguu ta'u first and the most primitive duraa kaaseetiif isa jalqabarrattiif duraa kaasee nu keessatti daa'imummaa keenya kaasee nu keessa jiru fedhii eenyummaa yogguu ta'u completely guutummaan guutuutti unconscious. Unconscious jechuun to'annoo keenyaan ala jechuudha. Ammoral jechuun duudhaadhaan ala jechuudha. Unethical, itiksiidhaan ala jechuudha. Unprincipled, seeraan ala jechuudha. Ammoral jechuun isaan kana sadan jechuudha. Innaa qaama eenyummaa keenyaa ta'e ijoollummaa keenyaa kaasee exists from birth at birth kan nu keessa jiruu fi containing all the basic biological drives, hunger, thirst, sex, aggression, for example. Fedhii qaamaa keenyaa hundumaa kan of keessatti qabate kan akka fedhinnaa nyaata, dhugaatii, qunnamtii saalaa, even gara jabina, aggression, namni uumaan aggression yookiis gara jabina qabaa isaan kan hundumaa kan of keessatti hammatee jechuudha. When these drives are active, egaa fedhiileen kun yeroo isaan ol ka'an yookiis active ta'an, the person will feel an increase in not only physical tension but also in psychological tension. Isaan kun yommuu ol ka'an fedhiin kun yommuu nutti dabalanii rakkoo yookiis qaama keenya keessatti uumu qofa osoo hin taane sammuu keenya keessatti illee qaawwa uumu yookiis cinqama uumu jechuudha. Tensionii uumu. Tensioniin kun immoo humna ta'a. Humna maal jedhamu? Psychic energy or libido or libidinal energy kan jedhamu. Kanamee akka fedhiin qaama keenya keessatti uume tokko sometimes utuu hin beekin humna guddaadhaan kan push nu godhu kan nu dhiibu jechuudha. That's what we call libido energy that was created just because of the conflict created by the id. Id immediate satisfaction ka barbaadu jechuudha. Amma asitti yoom amma eessatti asitti fedhinnaa konaa guutaa ka jedhu kan sammuu namaa keessa jiru yoo hin guutamu ta'e cinqii namatti uumu cinqiin paaworii addaa kan libidinal energy jedhamu uuma jechuudha. Kanaaf egaa akka tiyoorii kanaatti yoo beelofte nyaadhu ereebotte dhugi yoo sitti dhaga'ame fedhiin qunnamtii saalaa raawwadhu kun animalistikidha jechuudha. Amala horiin nama saalfattee waan dhiiftu hin qabdu. Yoo beelofte nyaatte yeroo beektan dhugdii waan itti dhaga'ame hundumaan raawwatte. Daa'imni waggaan guunne nama saalfattee waan dhiisuu hin qabu. Namoonni itti kolfamanii fincaanii deemee fayyadaman jedhu. Itti dhufnaanuma gadhiiste jechuudha. Kun idii dominated namoota idiidhaan geggeeffaman umurii idiidhaan itti geggeeffamanidha jechuudha umuriin sun. Egaa inni kun akka Freud jedhutti pleasure principle yookiis sirna gammachuu qaama irratti hundoofte ta'uusaa
ta'uusaa dubbataa jechuudha. If it feels good, do it. Akka warra Nike jechuudha. Nike maarkiin uffataaf kophee beekamaa Nike jedhamu hiikni isaa just do it jedhanii barreessaa turan. Just do it jechuun just waan sitti dhaga'ame godhe jechuudha. Garuu just do it jechuun hin danda'amu. Wanti nuti goonu hundumtuu consequence bu'aa mataa isaati qaba. Consequence isaa nu badhaasisuu danda'a, nu adabsiisuu danda'a. Everything has its own, every action has its own consequence one thing. Egooni executive director jedhama. Reality principle. Dhugaa giddu galeessa kan godhate akkuma sadasnii kaase jechuudha. Akka firuur jedhutti reality wajjin kan hojjetu guutuu personality lammaffaa nama keessatti biqilu waggaa lama kaasee nama keessatti biqilu jalqabu guddachuu jalqabu jechuudha. Inni kuni mostly conscious irra caalaatti conscious dha. Haa ta'uuti akkuma salatti agarsiise diagraamii isaa unconsciously keessa illee jira. Duuba deebisee yoon isin agarsiise fakkeenyaaf iddoo kanatti structure mind dha conscious and unconscious ta'ee jira. Ego superego idin immoo kana jiru idin guutummaan guutuutti unconscious part keessa jira. Egoon immoo conscious and unconscious keessa jira. Garuu irra caalaatti superegoon guutummaa gam tokko qabate conscious keessa jira, unconscious keessa jira jechuudha. Kanaaf idini guutummaan guutuutti unconscious to'annoo keenyaan ala ijoollummaa daa'imummaa irratti kan wajjin alatti guutuu egoon garuu hanga tokko conscious hanga tokko unconscious keessa jira. Sababni isaa maaliifi idiidhaaf superego gidduu deemee walitti araarsa waan ta'eef isaan kana iddoo lamaan itti argamuu qabaa jechuudha. Superegoon illee imma idii kun isa laallata hin dhorka gadi qaba waan ta'eefi achis jiraachuu irra jiraachuu. Egoon kanaaf conscious haa ta'u unconscious hin taatu. Egaa idin immediate satisfaction ajanneerra immediate gratification ajanneerra egoon garuu long term gratification irratti xiyyeeffata. Inni sun ammuma asitti gammaduu barbaada, inni kun garuu haala qabatamaa ta'een gammaduu barbaada. Idini gurbaan tokko dominated yoo ta'e intala tokko yoo arge qaamni isaa maal yoo fedhii wal qunnamtii isaa laatti dhagaame gochuun qaba jedhe yoo murteesse dominated dha jechuudha. Isa immoo amma waan yeroo baay'ee mul'atu kana jechuudha. Utuu nama hin saalfatin akkuma bineensaatti narraa wadha yoo jedhe egoon tole hin jedhu. Eesi hawaasni sitti kolfaa, namni sitti kolfaa, boritti gaafatamtaa jedha jechuudha. Kanaafuu bakka namni sin argine dhaqii, bakka sin adabsiifne dhaqii jechuu danda'a jechuudha egoon. Superegoon immoo lakki utuu hin fuudhin, utuu hin heerumin kana gochuun sirrii miti. Hiriyaa namaa wajjin kana gochuun sirrii miti jedhee namatti dheekkama jechuudha. Kanaaf egooni jarri lama walitti araarsiti. Aboo namni sin argu taanaan sin adabsiisu taanaan raawwadhuudha. Negative consequence hin qabu taanaan raawwadhuudha egoon. So ego works on the reality principle, which is the need to satisfy the demands of the id. Inni fedhii idiidhaa guutuu barbaada karaa seera qabeessa ta'een karaa nama adabsiifneen achumaan libido energy isa sababii idiin eebuu beeluuni fedhiin wal qunnamsiisaa ol ka'uudhaan enerjiin nu keessatti uumamee nagaa nu dhowwu sun haala ittiin gadi qabamu haala karaa logical ta'een karaa reality qabuun akka xumuramu godhu. Superegoon garuu moraalii keenyaan seera amantii keenyaan kun sirrii miti jedhee falmuu danda'a. Akka namni sadarkaa guddaatti ol guddatu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf yeroo tokko tokkos ego can decide. Egooni idii wanta inni barbaadu utuu hin godhin irra darbuu danda'a jechuudha. Kanaaf ukkaamsuu danda'a jechuudha. Haala jiru irratti hundaa'e. Fakkeenya tokkotu iddoo kanarra jira. Daa'imni baatii ja'aa jedha. Wanta fuula ishee dura jiru qabachuudhaaf yoo namni meeqa itti iyyeen dhageessu. Haatiif abbaan obboleessi dhiisi. Abiddaan hin tuqin yookiin immoo hin cabsitaa dhiisi yoo jedhan tasan dhageessu. Maaliif? No reality. Realitiin hin jiru ka. Moraalitiin hin jiru ka. Garuu egooni maalitti daa'imni waggaa lamaa keessatti immoo egoon jira waan ta'eef haatiif abbaan achi galagalaan fudhuu fiigiitti hin jedhan. Fudhattee fiidde jechuudha mucaan. Amma yeroo kanatti hin eekkamamtu, hin rukutamtu waan ta'eef wanti sun sirrii haa ta'u sadii sun raawwatte jechuudha. Ijoollee waan taateef. Waggaa dheeraa booda garuu wanta kana gochuun sirrii miti. Namni na bira jiraates dhiisesi. Etikaalee
standardiidhaan sirrii miti akka seera dhugaa jireenyaatti akka seera dhugaa jireenyaatti akka duudhaatti akka amantiitti sirrii miti jedheetu superegoon dominate gochuu danda'a jechuudha. Superego moral watchdog inni kun egaani poolisiidha jechuudha. Poolisii morality wanta morality jechuun waan sirrii hin taane wanta sirrii hin taane waan sirrii ta'e wanta sirrii hin taane gidduu garaagarummaa jiru hubatanii waan sirrii hin taane dhiisanii waan sirrii ta'e gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf shufeeriin tokko yookiin konkolaachisaan tokko yeroo konkolaataa oofuu bakka inni ga'e tokkotti tiraafik laayitiin yookiis ibsaan tiraafikaa diimaan ifuu danda'a. Kanaaf diimaa kana gaafa argee dhaabbachuu qabaa jechuudha. Sababni isaa yoo dhiisee darbee tiraafikiin adabee maallaqa irraa kutuu danda'a. Haa ta'uti halkan bakka tiraafikiin hin jirretti guyyaa iyyuu bakka tiraafikiin hin jirretti fiigee darba yoo ta'e namtichi kun seera sana sodaate tun ta'ini tiraafikii sana sodaate jechuudha. Kanaafuu iddiif igoodha. Aboo tiraafikiin hin jiru darbii jedha eegoon. Idiin immoo tiraafikiin jiraate namni dura caccabsaa deemi kan kee deemuudha. Egoon immoo tiraafikiin jira dhaabadhu. Booda yeroo tiraafikiin hin jiru ta'e hin dabartaa. Superegoon immoo tiraafikiin jiraates dhiises. Ibsaan diimaan kun amma ifetti dhaabbadhu. Konkolaataan jiraates dhiises halkan keessaa sa'aatii 8-9 guyyaa keessaa sa'aatii 4 ta'es seeraaf bitami isa jedhu jechuudha superegoon. Morality ethical standard high ethical standard irratti kan hundaa'e jechuudha. Kanaaf superegoon bakka lamatti qoodama ideal and conscience. Ego ideal and conscience. Ego ideal jechuun odeeffannoo seera hawaasummaa the rules and the regulations of the society and the parent. Seera maatiif seera hawaasummaa beekanii ittiin bitamu isaaf bitamu. Conscience jechuun immoo wanta sirrii hin taane tokko beekanii irraa of eeggachuu jechuudha. That's what we call conscience. Qalbii isa jedhee jechuudha. Abaluu qalbii qaba jechuun nama waan hamaa hubatee irraa of eeggatu jechuudha. Conscience jechuun qalbii isa jennudha. Kanaan wal qabatee isaanota wantoota amma diskasii goone irratti dabalee developmentiin namootaadha isteejiidhaanii jira jedhee kaa'a jechuudha namtichi kun. Kanaaf psychosexual stages of human development kan jedhu theory guddinaa qabaa jechuudha. Theory guddinaa qabaa jechuudha. Egaa psychologiin kanaan firuud kanaan psychoanalytic, psychodynamic, psychosexual theory of developmentiin wajjiniin ka'u jechuudha. Kanaaf akka namichi kun jedhutti guddinni dhala namaadha. Stage psychosexual jedhaman 5 keessa darbaa yookiis gulantaa isaan 5 keessa sadarkaa 5 keessa darba jedhee kaa'a. Sadarkaalee kana keessatti konfliktiitu jiru. Konfliktoonni kun yoo sirriitti furamanii guddinni namaa fayya qabeessa, fayya buleessa ta'a. Konfliktoonni walitti bu'iinsi lolli nama keessatti uumaman sadarkaalee kana keessaa bakka tokkotti uumaman garuu sadarkaalee warri taananii dhufan rakkoo fudhatanii dhufuu jedheetu amanaa jechuudha firoodha. Suuraan isaa yeroo baay'ee gaasgimaan firoo yeroo geessan nama sijaaraa qabatee ka'uudha. Akka seenaan isaa jedhutti joo kaanserii mangaagaatiin du'e. Kaanserii mangaagaa kun immoo kan inni irraa isa qabee sigaaraa irraa isa qabee jedhameeti. Toobaakoo irraa isa qabee jedhameetu yaadama. Egaa namtichi kun waan baay'ee qoratee kan nu ka'a keessaa tokko psychosexual stage of human development theory dha. Mee maal fakkaatu? Deemnee ilaalla. Stagein kun 5tu jiru. Oral stage, anal stage, phallic stage, latency stage, genital stage jedhamu. Oral stage, phallic stage, anal stage, latency stage warraan kun egaan erogenous zone. Bakkee yookiis bakka gammachuu wiirtuu gammachuu qaama kan shifti godhan yeroodhaa gara yerootti kan jijjiiramantu jira jechuudha. Qaama tokko bakka tokkorraa bakka tokkotti qaama keenya irratti olii gadi kan jijjiiraman kan shifti godhan wiirtuu yookiis seenterii gammachuu jira jedhee amana. Inni jalqabaa oraalii waggaa tokko kaasee yeroo dhalatanii kaasee hanga waggaa tokkotti kan jiru. Baristu 1 year. Maqaan isaa oraaliidha. Wiirtuun gammachuu, seenteriin gammachuu
Afaan. Kanaaf yeroo baay'ee daa'imni amma waggaa tokkotti gammachuun isaanii sexual feeling isaanii satisfaction isaanii karaa afaan isaanii argatu. Akkamitti xuuxuudhaan hodhuudhaan waan hunda gara afaanitti geessuudhaan. Yoo daa'ima hunda fudhattee ilaaltan uumamumaan waan hunda fudhanii afaanitti geessu. Maaliif naannoo sanatu baay'ee aktiiviidha waan ta'eef. Wanta mi'aawus, wanta gubus, wanta badus, wanta tolus arraba isaaniitiif ilkaan isaaniitii ilaaluu barbaadu. Jedhameetu amanama. Kanaaf hanga waggaa tokkotti amalli kun itti fufaa. Lammaffaan aanaaliidha. Aanaaliin akkuma asirratti argaa jirtan daa'imni waggaa tokko waggaa lama hanga sadiitti kan isaan enjoy godhan, kan isaan ittiin gammadan karaa bobbaatii isaaniiti jechuudha. Karaa qaama bobbaatii isaaniitiin gammadu. Kanaaf source of satisfaction, source of gratification, bakki gammachuu isaanii, bakki gratification isaanii achirra jirti jechuudha. Achirra jirti jechuudha. Kanaaf daa'imman umurii kana keessa jiran yeroo baay'ee yeroo sagaraa fayyadaman poppoorraa hin ka'anii achirra taa'anii kolfu gammadu firuu dhagaa akka jedhutti isaan kun sexual satisfaction argachaa jiru jedha jechuudha. Mamnu gaa akka ta'e wanti proved ta'e disproved ta'e hin jiru garuu theoryidha waan ta'eef dhiibbaa guddaa waan qabuuf barsiifamaa baratamaadha. Hojii guddaa isaan hojjetan bowel and bladder elimination. Fincaanii fi kaakkaa isaanii akkaataa isaanii of keessaa baasan to'annoo isaan fidanidha. Iddoo kanatti hojii guddaan hojjetamu toilet training. Akkamitti isaan kana of qabanii qulqullina isaanii gama eeggachuutti guddatu. Akkamittiin pooppoo fayyadamu. Akkamittiin immoo kan nama guddaatti ce'u irratti leenjiin maatiin kennaniif dhiibbaa guddaa fida jechuudha. Sadaffaan faaleek stage. Iddoo kanatti wiirtuun gammachuu isaanii qaama saalaa isaaniiti. Qaama saalaa isaaniitiin walqunnamtii saalaa godhanii gammadu osoo hin taane itti bubu'anii ilaalanii adda baafatanii ani dhiira ani durba jedhanii sadarkaa isaa adda baafatanii sana booda akka firuud jedhutti inni dhiira haadha jaallata isheen durbaa immoo abbaa jaallatti. Jaalalumaa roomaantikiidha garuu beekanii osoo hin taane osoo hin beekiniidha. Tarii kun rabbiin uumaan akkamittiin haatiif abbaan haadha manaa ta'uu qaban keessatti kaa'ee laata jedheetiin shakkaan. Garuu akka cubbuutti ilaalamee hin ifatamanii hin gorfamu hin jibbamanii sirriitti itti himamuu qaba jechuudha. Ijoolleen hundi durbaa umurii isaanii yeroo kanatti abbaa isaanii wajjin qaama abbaa isaanii qullaa abbaa isaanii wajjin manipuleetii gochuu barbaadu taphachuu barbaadu. Abbaa isaanii ofitti harkisuuf jecha Oedipus complex, Electra complex waan jedhu ni jira. Haati isheen durbaa garmalee haadha fakkaatti identify of goote haadha wajjiniin. Inni dhiiraa immoo akka abbaatti uffachuu akka abbaa taaktii gochuu barbaada haadha atiraaktii gochuudhaaf. Kanaaf inni kun egaa psychologicalidha, unconsciousdha. Conscious part keessa jira, phallic stage. Waan argaa jirtan jaalalli isaanii romantic jechuudha. Baadiyoo gaban sanatti kan dhiyaatu irra caalaatti gara opposite sex parentitti attracted ta'u jedhamee yaadamaa jechuudha. Latency stage immoo inni kun waggaa 6 kaasan gara pubertiitti kan jiru fedhinnaa wal qunnamtii saalaa yeroo itti nama keessatti du'u fedhiin kun kan hin jirre waan kanaan dura gochaa turan yeroo isaan itti gaabban jedhamee yaadama. Shanaffaaf ni dhumaa genital stageidha. Inni kun yerootti egaa dargaggummaan dhiiraas kan durbaas dhuftee wal qunnamtii saalaa qaamaa sirrii gochuu danda'anii dhiirris dhalaanis walitti dhufanii jennaan gidduu isaaniitti sexual intercourse wal qunnamtii saalaa hiika qabu kan qaama isaanii gammachiisu uumamee mucaan gidduutti hubamuu dandeessu sexual interest mature kan ta'udha jechuudha. Tokko tokkoon fudhannee yoo ilaalle 0 to 2 jedha. Sometimes 0 to 1.5, 0 to 1 isini jedhu inni kun oral stage dha. Iddoo kanatti ED to dominate godha. Behavior insa sucking and immediate gratification dha. A child tries to gratify his libidinal energy through his mouth by sucking, biting, chewing it. Egaa libidinal energy kana kan isa ittiin satisfy gochuu barbaadan hodhuu, xuuxuu, ciniinuu, alanfachuudhaan akka ta'e yommuu ta'u kanaan wal qabatee fixation wanta jedhu ni jira. Fixation jechuun maal jechuudha? Enduring characteristics due to over or under satisfaction. Amala sababii steejota jiran kanarratti rakkooleen jiran sirriitti hin furamneefi
gara dhumaatti yeroo guddinatti nurkatti mul'atan jechuudha. Fakkeenyaaf daa'imni waggaa tokko hanga lamaatti gidduutti sirriitti harma haadhaa hodhee guddachuu qaba. Harma haadhaa hodhee guddachuu qabdi. Overiis ta'uu hin qabu, handeriis ta'uu hin qabu. Olis ta'uu hin qabu, gadis ta'uu hin qabu. Olis yoo ta'e, gadis yoo ta'e fixated waan itti maxxanee hafu amala hin barbaachifne kan itti maxxanee hafu jiraa jedha saayikolojiin. Inni kun fixation jedhama. Fakkeenyaaf amalli hin barbaachifne kan itti maxxanee hafu yoo rakkoon waggaa tokko hanga lamaatti oral stage irratti yoo jiraate daa'imman fedhinnaa isaanii sirriitti hin guuttatan yoo ta'e kan akka sigaaraa xuuxuu, kan akka quba hodhuu namoonni tokko ta'e guddaa waggaa 15 ta'e quba isaa hodha. Waggaa 12, 13, 14 ta'e kan akka quba hodhuu, kan akka sigaaraa xuuxuu, kan akka odeessituu laflaafii sadhan kana tokkaatiif ta'uu, kan akka yeroo hundumaa waa nyaachuu, waa alanfachuu, kan akka mastiikaa, sigaaraa xuuxuu, isaan kun amalaaleen kun kan isaan dhufanii sababa yeroo daa'imummaa harma haadha isaanii sirriitti hin hooneef ta'uu danda'a. Yookiin garmalee hodhanii yookiin amma barbaachisuun gadi hodhan jechuudha. Lammaffaa anal stage. Anal stage akkuma sila istilime bakki gammachuu isaanii anasii isaaniidha. Anas karaa bobbaatii isaanii jechuudha. Gammachuun sexual intercourse isaanii argatan achi jedhamee yaadama. Egoon immoo yeroo kanatti guddachuu jalqaba. Ilaa oral stage keessa idii qofa jira. Egoon hin jiru. Sababni isaa waggaa tokko hin guunne waan ta'eef. Waggaa tokko booda waggaa lamaa kaasee egoon developii gochuu danda'a. Biqiluu jalqaba, mul'achuu jalqaba. Karoora guddaan jiru immoo toilet trainingidha. Akkamitti akka ijoolleen bobbaatii isaanii sirriitti bobba'an guddisuudha jechuudha. Pooppoorra kaa'uudhaa jalqabee yookiis mana fincaanii fayyadamuurraa jalqabee of kontiroolii gochuu boolii isaanii kan ittiin qaama isaanii keessaa waan ba'u ittiin maasalii isaanii ittiin maashaa isaanii ittiin waan sana to'atan leenjifachuu akka isaan haala isaa ittiin danda'an leenjisuu jechuudha. Barsiisuu jajjabeessuu jechuudha. Kanaaf wanni guddaan iddoo sana jiru toilet experience, toilet trainingidha. Egaa conflict uumamuu jalqaba jechuudha. Eenyuuf eenyu gidduutti? Idii fi goo gidduutti. Idiin aboos qabeeraa gadhiisidha. Fincaan keessa gadhiisii, udaan keessa gadhiisidha. Idiin. Egoon immoo lakki. Nama jibbisiisuu danda'a, nama tajaajiluu danda'a, seeraan godhiidha. Conflictii jira jechuudha. Kanaaf conflictiin kun lolli kun yoo seeraan sirriitti gargaarsa maatiitiin furmaata argate ijoolleen gaafa guddattu qulqullummaa ishee seeraan kan eeggattu, konfiidensii mataa isheetii kan qabdu, jireenya ishee kan to'atu taate. Yoo sirriitti hin furamne ta'uu jedha waan lamatu uumama. Innis anal retentiveidhaa fi anal expulsive fixation. Anal retentive jechuun warra humnaan ol ijoollee isaanii dhiphisan harshi warra ta'an hamma barbaachisu overii warra isaan to'atan over strict warra ta'an jechuudha. Strict ta'uu jechuun nama seera waan tokko biran dabarre strictii ta'uu jechuudha. Yoo ijoolleen ofirratti fincooftu ofirratti adda warra tuman jechuudha. Harshi poti training jechuun akkas jechuudha. Gara jabinaan leenjii of qulqulleessuu kennuudha. Egaa kun eessatti keessa overly obsessed with orderliness and tidiness. Qulqullummaa qaama isaanii wajjin garmalee warra dhiphatan gaafa guddatan. Namoonni tokko argataniiti yoo ta'e kophee isaaniitti dhoqqee xiqqoo itti buuteennaan ol deebi'u manatti. Uffata isaanii irra hubi buuteennaan ol lachaa oolu. Kun rakkoo xiinsammuuti. Namni garagalee isaa ilaalu hin jiru garuu isaan waan nama hundumtuu sana irratti ilaalu fakkaata. Keessi isaanii nagaan argatu. Garmalee waa'ee qulqullina qaama isaanii, waa'ee qulqullina jireenya isaanii yaadu. Dhiphina sammuu keessa galuu danda'u jechuudha. Kun anal retentive fixation jedhama. Anal expulsive retention fixation kan jedhamu immoo ijoolleen to'annoo malee akka isheen ofirratti fincooftu callisanii yoo gadhiisan gaafa guddattus akkuma kana ta'a jireenyi ishee disorganized ta'a jechuudha. Disorganized ta'a. Kun anal expulsive problem and fixation kan jedhamu kan very laxy, careless potty training resulting them in being very messy and disorganized. Walxaxaa fi wanta diigama kan waliin qixxaanne jejjeeqama
jireenya akkasiitu isaan irratti guddata jechuudha. Fixation jechuun egaa wanti ijoollummaatti godhan gaafa nama guddaa ta'an kan nama duukaa bu'u jechuu jennee kaafnerra akkuma sila ka'umsa irratti kaas psychoanalytic jechuun mudannoon ijoollummaa shaakalli ijoollummaa yeroo nama guddummaatti dhiibbaa inni fidu isa jedhu waan ta'eefitu iddoo kana psychosexual stage ilaaluun barbaachisaa ta'e jechuudha. Sadaffaa phallic stage. Phallic stage irratti akkuma sila isinii kaase bakkatti dhiiraaf dubara adda baasan saala qaama adda baasan eenyutu dhiira eenyutu dubara kan qaama isaanii ilaalanii qaama kan abbaa isaanii ilaalanii kan haadha isaanii ilaalanii inni dhiiraa abbaatti of fakkeessa isheen dubara haadhatti of fakkeessiti. Kanaaf yeroo hundumaa akka haati akti gootutti haakti gooti inni dhiiraa immoo akka abbaan akti godhutti akka inni uffatutti akka inni dubbatutti akti godha jechuudha. Kootii fa'aa uffata jechuudha. Kun maaliif haadha isaa atiraaktii gochuuf kun unconscious akkuma sirriitti abbaa haadha atiraaktii gochuuf akkana taate jechuudha. Akkuma duraan isinii kaase iddoo kanatti phallic stage irratti genitaaliidha zone of satisfaction isaanii garuu unconsciously osoo hin beekni sexual opposite sex parentidhaafitu attracted ta'u opposite sex parentidhaatu attracted ta'u Oedipus complex and Electra complex kan jirtu uumama. Oedipus complexiin dhiira keessatti Electra complexiin dubaroota keessatti uumama. Isaan kun Oedipus complex kan jennu yeroo dhiironni akka abbaatti akti godhanii haadha ofitti harkisan Electra complex kan jennu immoo yeroo dubartoonni akka haadhaatti akti godhanii abbaa ofitti harkisan kun diraamaansaa biyya Giriikii keessatti hojjetame abbaan ilmi abbaa isaa ajjeesee haadha isaa fuudheera. Egaa ka'umsi kana unconscious dramaadha. Namni kana barreesse achirraa ka'ee barreesse jedhamee yaadama jechuudha. Unconscious motive of phallic stage dramatically jirame hojjetame. They identify with the same sex. Identify with the same sex jechuun of fakkeessu dubarri haadhatti ilmi immoo abbaatti akkasittiin identify of godhachuun gara sanatti of fakkeessu akkaataa isaan dubbatanitti dubbachuu akkaataa isaan uffatanitti uffachuu akkaataa isaan akti godhanitti akti gochuu kun hundumtuu maaliif to attract the opposite sex parent kun phallic stage activity jechuudha. Arfaffaan torbaan 12tti yommuu ta'u maqaan isaa latest stageidha. No sexual active fedhinnaan wal quunnamtii saalaa hin jiru nama keessatti du'ee jira gara wanta biraatti diverted gara wanta biraatti goree jira jechuudha. Wanta kanaan dura gochaa turan saalfachaatti qaanaa amma gara ispoortiitti gara hiriyyummaa qaama wal fakkaata saala wal fakkaataatti dhiiraa wajjin dhalaa wajjiniin gara sanatti kalluucaan gara sochii gara mana barumsaatti gara ispoortiitti gara atileetiksiitti yommuu inni diverted ta'u libidinal energy arginaa jira. Negative fixation yeroo gidduu kanatti rakkoon uumamee jira. Negative fixation walitti dhufeenyatu rakkoorra bu'aa gara fuulduraatti successful relation walitti dhufeenya milkaatee uumachuu hin danda'ani. Genital stage waggaa 12 kaasee immoo dhiirri dubaraa wajjin dubarri dhiiraa wajjin walitti dhufeenya addaa uumuudhaan wal shaakalaa deemu yookiis walitti dhiyaachaa deemu wal baraa deemu achumaan jaalala keessa galaa deemu wal quunnamtii saalaa isa dhugumaa bakka inni itti jalqabuu danda'u of hin eeggatu taanaan ijoolleen waggaa 12 booda mucaa godhachuu danda'u daa'ima godhachuu danda'u wal quunnamtii saalaa raawwatanii jennaan. Kun immoo naachuraalii wanta ta'uu danda'udha. Feeziin kuni walumaa galatti is a fully formed ego and superego development. Egoon superegoon lafa isaaniitti guutummaan guutuutti sadarkaa dhumaarratti guddachuu danda'anidha. Attraction to opposite sex amma inni same sex ture inni sila dhiiraaf dhiira wajjin taphachaa ture dubaraaf dubara wajjin taphachaa ture amma dubarri gara dhiiraa dhiirri gara dubaraatti harkifamuutti ka'uu jechuudha. Socialization hawaasummaan illee ni eegalaa jechuudha. Group activities wantoonni groupiidhaan gartuudhaan godhan ni eegalaa jechuudha. Marriage and establishment of family isaan kun ni eegaluu jechuudha. Hojiin ni eegala vocational activity hojiin miindaatti argatan ni eegala hojiin ittiin galii argatan ni eegala jechuudha. Egaa as keessatti deviation any sort of deviation or malfunctioning rakkoon kamiyyuu kutaa kana keessatti uumamee jennaani ammas it can obstruct, it can affect, it can create a problem on
the development of the individual, and it can constrain him or her abilities, his or her abilities in establishing meaningful and healthy relationship. Gara fuula duraatti hawaasummaa naga qabeessa fayya buleessa, bultii naga qabeessa fayya buleessa akka hin uummanne godha jechuudha. Sadarkaa kanatti walitti dhufeen dhiiraaf dubaraat badee jennaan jarreen kun guddatanii nama guddaa ta'u, carraa nama guddaa ta'u, carraa maatii horachuu, carraa sadarkaa guddaa irra gahuu isaaniitu irratti dhiibbaa uuma. Kun fixationii kana fidaa jedhameetu yaadama jechuudha. So thank you very much. Baay'ee galateeffadha. Kutaan jalqabaa iddoo kana irratti xumurama. I hope yeroo gaarii qabaatanii ture yaada. Gaaffii yoo qabaattan ammallee na barreessaa. Isaan amma barachaa jiru kanaaf gaaffii adda addaa isiniifan qopheessaa. Hojii waan abbaa yoo tufan ture gadi isiniif dhiisa. Amma fayyadamtu jedhee yaada. Hiriyoota keessan afeeraa, maatii ta'a, irraa fayyadama, baradha, itti milkaa'an isiniin jedha. Have a good and blessed time. Kutaa lammaffaa defense mechanism irraa kaneetti fufna. Ulfaadhaa, yeroo gaarii qabaadhaa. Bonanza Wisdom Channel. Please subscribe. Subscribe yeroo gootan mallattoo bell ringidhaa tuqa. Waan maxxanfamu akkas hin ga'uuf. Like godha, share godha. Yoo yeroo qabaattan comment godha. Gaaffii keessan nu dhiyeessaa. Channel kana guddisaa. Dhaloota dhufuuf gargaarsaa ta'u. Hamma dandeenyu wal gargaarra. Ulfaadhaa kabajamaa.